Namoonni yeroo garaagaraatti sababa garaagaraatiin lubbuu isaanii ni baasu. Sababoonni namoonni lubbuu ofii baasan keessaa tokko abdii kutannaa, akkasumas immoo miira gadaantummaatti dhaga'amuu fi namoota biratti barbaadamuu dhabuu, dhukkuboota garaagaraa, dhukkuboota balaafamoo irraa fayyuu hin dandeenye fi kanneen birootiin namoonni yeroodhaa gara yerootti lubbuu isaanii ni baasu. Yaa ta'u malee garuu hawaasa biratti akkasumas immoo keessattuu biyya keenya keessatti fudhatama kan hin qabnee fi kan hin gorfamnedha. Akka amantaattis akka cubbuutii fi akka badiitti kan fudhatamu yoo ta'u, biyya keenya dabalatee biyyoonni garaagaraa namoonni akka of ajjeesaniif kan hin gorsine yoo ta'u, biyyoota murtaa'an keessatti garuu namoonni lubbuu isaanii baasuudhaan dhimma isaanii karaa seeratiin kan ilaallatan yoo ta'uu fi dhimmi isaanii karaa seeratiin guutuu ta'e kan argame yoo ta'e, karaa mataa isaaniitiin akkasumas immoo filannoo dhiyaateef keessaa filannoo isaatti toluun lubbuu isaanii ni baasu. Kanaaf iyyuu har'as odeeffannoo gara biyya Siwiizerlaand irraa ba'e tokko teekinooloojii haaraa namoota akka isaan lubbuu ofii baasaniif isaanii salphisu teekinooloojii haaraa kalaqame tokkoon isinii qabadhee dhufeen jira. Kabajamtoota, dhaggeeffattoota, daawwattoota yuutuubii kanaa hundumti keessan akkam jirtu? Nagaa isiniif haa ta'u lafa jirtanitti jechaa yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, namoota biraa akka ga'u yoo barbaaddan immoo sheer godhaa, na waliin tura. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo garaagaraatti gadhiifaman akka isin bira ga'uuf immoo akka mallattoon beeksisaa isin ga'uuf mallattoo bilbilaa tuqaa. Kallattiidhumaaniin gara dhimma kootti isin dabarsa. Sanyii Hailuun jedhama. Turtii gaarii. Biyya Siwiizerlaanditti kalaqame 3D pirint kan jedhamu namoota of ajjeesuu barbaadaniif du'a salphisuudhaaf yookaan immoo ammeenya yookaan dararaa dhukkuboota garaagaraa isaanirra ga'uun isaaniif salphisuudhaaf kan kalaqame yoo ta'u, teekinooloojichi akka dhaabbanni teekinooloojicha kalaqee beeksisetti teekinooloojiin kun seera Siwiizerlaand kamiyyuu kan hin cabsine jedhee ifa baaseera. Seericha kan hin cabsine ta'uusaa immoo ogeeyyii seeraa garaagaraa qacaree hojjechiisaa kan ture yoo ta'u, abbootiin seeraa murtaa'an immoo kanneen biroo dhimma san keessatti hin argamne dhimma kana mormaniiru. Keessumattuu dhaabbanni deeggarsa lubbuu ofii baasuu hordofu digniitii teekinooloojii kun fudhatama guddaa argachuu dhabuu mala jedheera. Deeggarsa lubbuu ofii baasuu Siwiizerlaand keessatti seera qabeessa yoo ta'u, namoonni murteen isaanii seeraan sirrii ta'e argame mala ittisa deeggaramuutiin filannoo dhiyaatuufiin lubbuu isaanii ni baasu. Kanaafiyyuu bara 2020 keessa qofa akka qorannoon agarsiisutti namoota 1,300 ta'an karaa seera qabeessa ta'een dhimmi isaanii ilaallamee fi isaanis lubbuu isaanii ofii isaaniitiin baasaniiru. Biyyoonni immoo dhimma kana morman hedduun ni jiru. Fakkeenyaaf Yuunaayitid Kingdom yookaan immoo Ingiliz keessatti namni tokko lubbuu ofii ofiin baasuun dhorkaadha. Biyyoota keenya keessattis namoonni hedduun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu ofii haa baasanii malee akka kana teekinooloojiidhaan guutuufamee akkasumas immoo karaan seera qabeessa ta'ee lubbuu itti ofiin baasan kan hin gorfamnedha. Daawwattoota yuutuubii kanaa hundumti keessan isinoo maal jettu dhimma kanarratti? Yaada fi gaafii qabdan karaa koomentii naaf kaa'aa. Akkasumas immoo viidiyoo biraa qabadheen isinii dhufaa. Viidiyoo gabaabduu kana har'aaf isinii qopheesseetiin jira. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaa ta'aa. Sabiskiraayib, laayik gochuu hin dagatinaa. Yeroo dhiyootti viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Yeroo gaarii isiniif hawwa.